السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلي وانكيا كابا في كبا بها في إيها المان أرمو عندك سنو كان أفان كان أجلسن أكم جرت يرو إيرا أبو الرابع نتوري جرا فولا فيسبوك تيني هرمه واي ساني سانة برتا غرتا كان ولتدي بنجرة فيديو جبابو سدي لما ما سنيد إيسا تكو غربو دارت سنيد إيسا إن شاء الله ربنا akasi obboleewwan kiyyaa nam kana ni agartanii ilmaan Oromoo lewol qeequun gaarii miti waa'ee walii haasa'uun gaarii miti ture sila yaani yoo namni biraa haasa'an irraa fuudhee waa'ee Oromoo akka inni haasa'uun hin barbaachisu ture sila akka namni walitti hin makannee waliin lolle naannoo of gandaa waliin qoonne akkuma duraanii sababa paartii garaagaraatiif ijoolleen namoonni hedduu walitti bu'aa ture. Garuu isaan kana gaamee dura maqaa isaanii hin beeku beektanii maqaa isaanii hin beeku garuu akkan fuula miidiyaa irraa argetti immoo kaleessa kana hin deemaarani miidiyaa irra deddeemaarani kaleessa kana ofiifis immoo isa kaleessa laayivii irra oolanii bulanii maqaa isaanii sooshaal miidiyaa irra deddeemaaru kana doktori Naaffaayiidhaan hin beeku ani maqaa isaanii dhaloota maatii itti moggaase ta'ee fi maqaa isaanii maqaa kabajaa dhiyeenya kana kennameef ta'ee addan baafanneen akka yaadutti maqaa kabajaati namni akkanaa sila nama kabajaan malee beektanii maqaa kabajaa dhiyeenya kana kenname natti fakkaata doktori Naaffaayiidhaan amma kuma isaanii kenname kaanigaa koomentii irratti adda baafadhame naaf sirreessitu dheeyyaadha yoo gorellee dhiifama doktori Naaffaayiidhaan waa maarani fuula feesbuukii irratti argaman doktori Naaffaa ani maal akka ta'e Naaffaa waa biraatti hin beekaa garuu isaanirraa ammoo akkanaa hin malu waan akkanaa haasaan jedhee si yaadu sila sabana kana doktoronni hedduun dogoggora godhatanii jirani alaafi keessaa mee kana waliin laalla viidiyoo bulloo tokkollee siin agarsiisa viidiyoo obbo Jawaar tokkollee waliin laalla ergaa kan qabu jechuudha kan nama akka callee faca'e walitti hammachiisu kan nama yaadaan faca'e walitti deebisuudha kan doktor Naaffaa kanallee gara boodaara siniifan dhiyeessamee waan isaan haasa'ani tokkummaa Oromoo irratti waan isaan haasa'ani garuu wanta kanaa hin malu ture sila garuu yeroo isaan waan akkanaa haasa'anu isaan doktorri kun guddaan sila waa'ee siyaasaa hayyuu siyaasaa kun waan akkanaa haasa'anu nummoo namni akka kiyyaa kun waa'ee kanarraa haasa'uun naman dhibu jechuudha doktorriyyuun dogoggoree haasa'e jechuudha. Kanaaf waa isaanii irraa dubbachuu barbaadetani obboleewwan kiyyaa mee viidiyoo tokko sababni kun hariinuma ka'ee maqaa isaanii doktor Naaffaatti moggaafameef sababa viidiyoo akkanaa kana obbo Jawaar Muhammadi hawaasa keenya kakaasuudhaaf biyya alaatti imalanii irratti haasaa garaagaraa olii gadi oofaarani warri paartii bira deeggaran lama adii yaani gochuu danda'ani garuu warri immoo akkas Oromoo wajjiniin waa'ee Hacaaluu faa kakkaasanii haasa'ani waan hedduu haasa'ani Oromoo bar namni waa'ee namaa Naaffaaf dubbatu bar ija ol qabateen dubbatu hin qaanfata bar dhugaa hin qaanfata yoo laayivii namsanaa laaltanii jiraattanii bar innumti qaanfataa dubbata bar yeellaa irraan bareedure dirqinaa itti gale nabsiisaa itti galchite wanna akkanaa immoo silaan barbaachisu kanaafuu mee viidiyoo tokkon isin agarsiisa obboleewwan kiyyaa wanni isiniif galuu qabu kanarratti amma doktor kana kama doktori Naaffaa kun waan hedduu irraa dubbatan laayivii isaanii namni hedduu daawwatanii ture garuu gizeedhaan gidda Jawaar maneedhaa jiru gadi baanii waan kana xiinxalanii hin dubbanne dammaqina ammas immoo hanga hidhamee erganni bahee immoo dammaqina uummata Oromootiif godhaa jiru akka uummanni dammaquuf karaa nagaatiin qabsaa'amuuf akka waraanni waraanne uummanni wal hin fidneef kan waraanu lamaan wal ajjeesaan jiru kan du'aaru nama biraati kanaafuu hayyoonni Oromoo jechuudha paartiin kafaa'u irratti walii galanii jeneraal Jaalmarroon itti walii galee bar akkuma kanaan ka'anii akkuma amma doktor Naaffaan kun ka'anii bar ka'anii iyyaan jiran jarri Baqqalaa Garbaa doktor Mararaa Guddinaa hayyoonni meeqa beektonni meeqa keessa jira Jawaar Muhammad waa meeqa walii galanii asii ka'anii uummata kakaasuutti ka'anii yaada kana ol fudhatanii dirqama immoo isinii tooftaa namni tooftaa lolaa yookiin tooftaa siyaasaa jijjiirachuu hin danda'u yaani tooftaa siyaasaa jijjiirachuu hin danda'u bakka yaanni jara akkasii yoo namni tooftaa siyaasaa jijjiirate yoo jarri tooftaa siyaasaa jijjiiranii ammas immoo gara biraatiin dhufane amma ol kaatanii kuno namni kiyyaa kun illee adii kan akka doktori Naaffaa kana fakkaani kan nama qaanfachiisu kana kaleessa waa meeqarraa dubbatani mataaf hundee waliin dhaanii waa meeqarraa dubbatani kanaafuu mee viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina. Bulla
akkana kana argani jirri video akkana kana gara jira gube mala dhimma oromooti fi miti yaada oromooti fi miti garuu immoo silaa gizee kana wal ijaaramee ka'uu qabama Jawaar Muhammad erga dhaabaye bara waan isaan jedhan oromoo gane Jawaar Muhammad gantuudha Jawaar Muhammad mucucaatee jira bowwaatti kufuudhaaf mucucaatee jira yani oromoo gantuudha يعني جوار دبته كده دبته جرا قافة ترى يوهو بتن تيف أما كرو فيديو ويسني فندي إذا فيديو خنا قفامي فيديو جوار ويسني فندي إذا جوار ويدو بته جرا يا أورموجي أكما أما موت ما كن نتي أمانة أمانة ترى خرارة غوفة كان أجد أنا سين أمانة سياسة كنا كثير شارو تي غارو ما غبان اتباعي تديم تيجي أصلاً أوسم جوار كون دوكو غورة تيجيو كناك بقلا غربا كناك nama meeqa jira kan akka doktor Mararaa Guddaa maqaama dhawu hedduu jira kan maqaa dhawu dhiise hedduu jira oromoo akkatti qabee deeffata yooni deebi'ee deeffate yooni deemoo gadhiisa hin naqa fakkeenyan isiniif kaase Jawaar oromoodhaa jedhee Ameerikaa ka'ee dhufee achitti hidhamee qorra sana jedhu waggaa lama hidhamee ka'ee amma yookiin maallaqaan amma yookiin waan xiqqoodhaan garagalee oromoo gana jettanii yaaddanii kan akka doktorii naaffaa kun faa doktora mataa guddaa sana baatanii doktora jedhee namni jala yaa'u دكتورة جدنا من واعي الرابرة تشوف الرافة يدموف كنينة فوق تشوف يلا ياو وانا كنا هسون بريدام توفتها سياسة نم بيجيره لولا كيسا يوبر جزيلو لا لك ميتي أوف دوبا يفهم يفهم دوبا ديبي أما لولا كيسا جزيلو لا كرا ولا كيفته ليس أوف دوبا ديبي مالف توفتها جيرة تشوفي أخنا تجامو متي توفتها جيرة تاني كرانا قادان كرا نكينيان أمنين كرا كفسو دندانو كرا بيجتين فيانو اتقمد دجراتو توفتها ملتني كأني جري أكا نركا فجأوف بر فجأسون دندانو بر أكا نول نياتو منانو غندا ولتديبي أكا جال مروني بجوار ولولانو نمني بر جال مروني غرتمو جوارين دي غرتيني بر جرا عبد باس بر وانا شايباتي جال مروني غرتمو كل ميديا روم تدوها دي مارو جال مروني غرتمو جوارين دي غرتيني جال مرون أورومو جوار أورومو شوف تجارة يوم أنا تكو جاراني إنك أول لولار إنك خرانا قابسارو ما تكو جاراني تكو جال مرو ديجرت مجوار ديجرت بر دكتوري نافا وان كان جنة يعني فول أكوالين سندران أبني نمني فيديو سنة جفتن دكتوري نافا متي وني وانا جد جال مرو ديجرت مجواري ديجرت خنجنا مبرات جوار إجازة خان مرون إجازة خان هندينو كان أرومو جاري أرومو إني لولو أرومو إني خرانا كان قبسا وني كان قبسا أورومو عندنا ما نتوقع جارارا ما وانا كنا أولباني نافع دبچون نمان كان فتشيسو دكتوري نافع يو فيديو سي كابا إمبيكو كان أكسا هيدو جيران كان أولباني بافتي دبچو ركتاني كان لايفي سرون أباني تافارون جيران كتابارون جيران هدوني ساني وانا كنا خانا من كان فتشيسو أولباني دبچون أما دكتوري نافع سو وان سان را دبتاني جوار واي إني دنگدا أوتوبيسين نمغوتا تيشو فيرتيشي فول إبا داتي غالار كليتي سينار جدي قمال لما كليتي سين لما دودبتا في ديك أما حركف نباسوك أمنا أماني كنت أموسا رجدي أكا دكتور إنافان جدي نتمو أماني سبب شوفيري سنة قفا أماني كنت أموك أبا شوفيري يوفد إسالة جي قمان سادي قمان أرفان قد أموك يو إراو تالو دندا باهو دندا يو ربي باسي يوكا وجين أبا مو دندا يوم مو أوتوبيسي كنك أباني أولر كساني كي ساباسن شوفيرتيشي يوكين باي إرقابا هيكا إيه سلا عندو إينا في سلا لبون كود أبا ملبون متخانات أبا مارا جد أوف يادتا سلا لغيما چايتان أوف هارادا مكينا كانا سلا لغيما چاي دي مارادا سلا خرارا دي مانجرو أن خرارا دي بينجرادا أن خرارا واننجرو سي آرا جد إيه جزي أتي أوتوبيسي كنك أبدي أولر كيفتي أمان نكي سايا شوفيرتيشي بوي أوف يادا تيرا مرسالا مفايو خان أوفو تي شوفيريناتي فراتي أوفو تي يوم كنا هاد كان دبي أوفو تي سرّي تسيدا ديما كاتير راندبو كرار راندبو مرجع أمتا إيجا يرو وان كابني سبنافي مسكوتي كابنافي أو كابنيسا أو وسادة ما أمتا قلبي سافا جزا شوفير سرّي جزيان بكا لفا ولش على رجع سوتو ما مكينا لا في سيدة برفتا أكنت ديما يوم مكانو دير كمان كي أمتا سنا وجين أبا موكابو حركي فمي با فمي أمني كيسابه شوفير تجيو في يادنا إنكو تنا ميلان فاتي قالوا ملا لا ياتي لك كلين هات ميلان فاتي قالوا ملا ديبي إذا أوتوبيسي وجين حركي فمي با فمي ميلان فاتي ياتي قالوا ملا كنا فودير كما شوفيري تو كتير أمني كون أوتوبيسين تو نما هدو بارتا دير كما أمني كون نمو كبا
ما harkisee baasa maa jettani bar maa harkisee baasa Jawaar otobisii shufeerii oofe otobisiin baddaatti galaaru kana maa harkibnee baafna jedha bar kana jedhani maa harkibnee baafna jedha isin ajaa'iba shufeerii tokkittiidha jettee ummanni kun hariin dooguraa yookiin raddaatiin nama gaarii faata nama hangalu ummanni miskiinni tasaafanii kan beeddee biraa deemaa roojaa deemaa dhumuu qabu akka kiyyattuu akkasi akka Oromoo hundattuu akkuma kana kanaafuu Jawaar waan kana dubbannaan maaf akka jedha shufeertichi kun Hacaaluu faa nyaate dirqamaati qawween baatee loltuudha moo yoo qawween lolame yaa jara keenya warri qawween yoo lolame isa nagaadhumaaraaf jaalmarroo Jawaar Muhammad hayyoonni siyaasa Oromoo hundi walii galaniiti akka gootiif keetii asirra ba'anii iyyaan jiran miidiyaarraa gootiif keetiiti miti jarri erga mana hidhaa ba'ee erga tuu miidiyaatti hin bayiniin dura waa meeqoo gitaara kaleessa immoo inni alanni biyya alaa deemuyyee shakkiin itti dhagahamte nam kun mootummaa walii galeera mootummaan biteera Jawaariin garagalcheera jedhe otuma Jawaariin garagalchee otuma Jawaar didee ammas immoo garagalee ummata Oromoo kana gane maa rakkoo jira Oromoo irraa deebi'aa bar rakkoon hin jiru kana ol baanii haasaa borcuun ummata walitti buusuun nama waa takka hin beekne asirratti waliin dhahuun akka inni naannoo ammas engedda gandaa wal qoodamaa ture Oromiyaa keessa gariin paartii birxiqinnaa deeggaru gariin paartii kafaa deeggaru ijoollee wal lolaa turani ammas immoo sana dhiisanii garee Jaalmarrootiif garee Jawaar garee Abiyyi bar garee sadi gochuuf Oromoo bakka garee sadi amma lamatti baateerti birxiqinnaaf kafaa'oo amma immoo Jaalmarroof Jawaarii adda kutuu jedhanii akka godhanii bar wanta akka godhummoo jechuudha kan akka doktor Inaaffaa ammaa kanatu iyyee doktor Inaaffaa ammaa kana takka godhanii kan akkasii beekaa fakkaatanii beekaa namni jala eeggatu kanatu iyyee dhugaa namatti fakkeessanii laayivii seenanii achitti zuuriin itti azzaaname asiriin itti azzaaname subiin itti azzaaname ishaan itti achuma ta'ani ummata jallisuudhaaf maal doktorri akkana warri waan kanaa godhaatan of eeggadhaa yaa akhi yeroo eeggedda gizee Jawaar Muhammadidhaa jiru kana bar Jawaar Muhammad kuni beekumsa isaa qofa osoo hin taane bareedina qofa osoo hin taane afaan qaba yaani haasaan kun nama irraa dhaga'amuuf dhiisu qaba haasaa sana namni fudhata sababuma sana sababa ummanni jala yaa'u sababa inni dhugaa dubbatuuf amma dheengedda erganni gadi bee mana dhaati amma dheengedda afaan Amaaraa fi afaan Oromoo kanaan ibsa kenne jarumti dheengedda Jawaar naafaqee jedhaan suni jechuudha haasaa isaa hedduutti gammadanii namni du'uun qabu Jawaar kun immoo yoo hidhaa bayetanii sodaatee akka jedheettan duraan etuu hidhaminiin tura akka qaalluu jechuudha akka raagduu raagaa turee lola akkanaa dhufaa yaa jara keenya dhiisaa lola wayyuu biyyoon kufuuf deemaa jedheetuu himu biyyi dhattee qileetti calaa wal fixee wal bukeesse mootummaanis birrii fixatee inni lolu caccabee akkanatti biyyi wal burkuteessee jira kanaafu ammas karuma nagaa wayya waraana dhiifamuu jedhaa jira malee waan takkan dubbanne sababuma sanaaf namni maa jala yaa namni maa waa dhagaa jechuuf kaleessa gizee Jarmaanitti akkana simatamu gariifaan Noobelii akka Oromooti Noobelii tokko badhaafame makiinaa tokko badhaasan kaleessa ana suuraa isaan arge gaalaa kaleessa illee arge waa kana viidiyoo akka gadhee nagarreen kijiba yaadu garuu Noobelii warqii itti kaa'ame kaleessa Jarmaanitti kana fa'aarani Noobeliidha inshallah masa guddaa qabutti jenna kanaafu jarri akkanaa kun jarri maqaa doktoraa baatanii biyya balleessan kun maqaa doktora guddaa kana baatanii an doktori Inaaffaa tan beeka maqaan isaa doktori Inaaffaa ta'e irratti buufameeyyuu wanna kana dogorarraa of eeguu warri garee Jaalmarroo garee Jawaar jettan kun of eeguu eekaa garee bilxiqinnaa fi garee kafaa naaga maaruufa kun tureera amma garee Jaalmarroon Oromoo Jawaar Oromoo miti yaani akkasi bakka Jawaartu waggaa kana hunda qabsaahe ilkaanti caffatee gee qabsoo Oromoo keessatti biyya biraa taa'ee lolu ingedda amma kana fooyya'amee amma mootti deebi'ame kana har'a Oromoo kana maallaqaa jedhee Oromoo kana moo sodaa hidhaati jedhee Oromoo kana moo innootuu hidhaminiin dura waa'ee qawwee kana dubbataa ture hidhaa waggaa lamaa soraateetii akkuma dhengedda hidhaa amma lammaffaan hidhanii jedheetii taane biyya alaan deemuu qaatu soraate isa biyya alaan deemee achitti lafuu hin badu yoo fedha achitti hafettani akka amma dhengedda makkaan naqeera innaanii akka waan kaabaa jedhatti mana jaaraa ta'e iyyaa turtan kanaafu Jawaar Muhammad kana waan godheef Oromoo kana waan godheef Oromoo kana waan godheef Jawaar Muhammad 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 kana
hidhaa sodaadha yoo jettan silaa biyya alaatti baqata. Maallaqaa yoo jettan immoo biyya Ameerikaa dhiisee dhufee ta'ammoo maallaqaa jedhee Oromootti bitamaa jawaari waan akkana yaadu dubara. Doktora ta'a mataa guddaa kana baata sammuu ittiin baratanii doktorummaa fudhatan kana baataatiyyee akkana biyya jallisuu ol kaa'ani. Biyyiin isinii jallatu tokko illee hin jiru. Na qaanfattanii doktorummatti keessan qaanfattanii dhabdan malee namni isinii jallatu tokko illee hin jiru. Namni kun hamma ijoolleen Oromoon beekaa qofa amma waa adda baafatee bareera. Kanatu sirrii kanatu dabaachuu adda baafatee bareera. Waa'ee gumaa Hacaaluu dubbatani. Waa'ee Hacaaluu faara deddeebi'anii dubbatani. Namatu Hacaaluu jaallata. Inni baartii bilxiginnaa deeggarus inni kafaa deeggarus namni Amaariyyuu keessa Hacaaluun jaallatti darbite. Kanaaf waa'ee Hacaaluu kaasani akka namni kada keessa hadhaa nama onnee namaa irratti buusuuf jibbaa Jawaar irratti buusuuf isa namni onnee gaariidhaan Jawaariin jaalataa kun akka jibbaan itti bu'uuf yaadni isaanii kana. Jawaar akka namni jibbuufiyyee waa'ee Hacaaluu faa kaasani waa'ee otobisii kaasani waa'ee Jawaar mucaatee rafaa akkas faa yaalaa turan jechuudha. Kanaafuu waan akkanaarraa of eeguun gaariidha. Obboleewwan kiyya bakka jirrutti tokkummaa keenya jabeeffachuuf waan akkasii kana warra kaansariidhaan qabamanii dhukkuba kaansarii naaffaadhaan qabamanii ol ka'an kana hamlee isaanii doomsuu akka isaan lammuun deebine achitti waan akkasii gochuun nurraa barbaachisaadha. Tokkummaa keenya hajabeeffannu isiniin jedha. Mee viidiyoo isaanii isiniif nan irraanfadhe jedhuudhaanii viidiyoo Dr. Jawaar deebii kana hundaa jechuudha. Mee walumaan haa social media irra Facebook irra jirtan yeroo hedduu namni bilbileen na gaafata. Ijoolleen gamaa gamanaa wajjin tokkummaa Oromoo diiguuf deemti, Oromoo addaan bittinneessuuf deemti, warri gosaa walii haasa'u kun warri amantii walii haasa'u kun naan jedhan. Ani garuu maaliif jedhan? Tokkummaan Oromoo dhiiga wareegamtoota saniitiin lafee isaaniitiin hidhamee kan bara baraan hin cabne malee kan shaklaa takka suphee irraa ijaaramee duriyyeen intarneetii irraa afaan baddeef diigamu akka hin taane wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Kun gahaadha. Intarneetii irra baanii iyyanii fi qabsoon Oromoo diigamuu hin danda'u. Shakilaa miti suphee miti. Kophee baaftee darbannaan kasheelee keessa bu'u. Kanaafuu warra akkanaa kun of eeggachuun gaariidha isiniin jedha. Nagaa naa jiraadha galatoomaa.